Oromoo lafan qabne hin jirtu baadiyyaa keessatti. Lafti si yoo jiraate oomishni gahaan hin argamu sangaan hin jiraatu yookiin seeraan hin gahu inni gahee immoo maatii irra darbee nama hundaaf waan barbaachisaa yaa saazzinaan wallaahi. Waa'ee shumaakii amma fakkeenyaaf Disti tawoxii barbaada tawoxiitiif tasuu gootu moo tan tokko qofa fayyada. Disti meeqa barbaadda? Disti sii bichisiisa. Disti tokko hin ga'uudha tokko hin ga'amma. Disti tokko istoofii luka tokko achiin waan bishaan itti fayyadamu achiin immoo firaashii ofii gosoosuu bitee na baay'ata. Fuudhuu deemta haati. Ati fuudhuu deemtaasa mana jaarratuuf naan galee. Jechuun ilaa ammaa eessa rafuu turte ka firaasha hin qabne ilaa ammaa maalirra rafuu turte ree? Fuudhuufi. An Finfinneedhaa bar har'a dhufee yuunivarsiitii. Okkoo eessa jiraatu deemtate amma? Asuma Finfinneedha. Duraan eessa jirta? Finfinnuma jiraata? Duraan Shaashamanneen turre? Shaashamanneen aan jenne amma dura? Shaashamanneen illee guyyaa san dhimmaaf deemee an yuunivarsiitii tureemi achi bahee asuma amma. Haa yuunivarsiitii keessuma bultaa miree amma? Amma ko barnoota yuunivarsiitii Finfinnee yaane. Wayne gara rakkoon takka garaa nama nyaattu jira beekte tan teetuun immoo ta waan fuudhuu deemtu fakkaatti. Illi micciyoo dheengada jaalattee ati si xallaa ixeessan si xallaa qabtee jirtaa meeti? Like maaki eshi ani telefon maalirra bula yoo fireeshin hin binne simintoorra bula. Duba dirqama Oromoon firaasha sii bituu qabdi. Ispoonjii maan taane walii hodhiirra rafuu feeti. Guys, dhiiba manaa godha akkaataa inni itti nu gaafateetu nama kobalchiisaa. Bikka nama gudguddaatiin deemaa bikka gudguddaan deemaa dirqama istoofni naa bitamuu qaba. Dirqamni firaashin naa bitamuu qabaasi. Nama kobalchiista garuushi. Jabaadhu rakkoo qabutti gargaara. Serious wallahi maaki barnootaaf as. Eebbi fulbaana osoo sin jiru. Afur booda osoo sin jiru. Asitti birrii maallaqa kafalamee jira ka eebbaa osoo sin jiru maal? Ilkee haidhate sani maal hojjetteeti? Beeksisa. Ammallee beeksisa hojjedhu haa? Finfinnee keessa eenyu nu hojjechiisa? Akkuma warruma si hojjechiisan deengadda si hojjetteefi san isaanummaan si hojjetan nuti immoo riipoostii si goonaa koppii liinkii si goonaa wanti viyuu isaan barbaadan san nuti siif goona. Yagguu fedhanatti mammalee anamma sa'a kana barbaadeef sa'a kana hojjetan jedhaniisa. Duuba amma nuti fakkeenyaaf firaasha sii binnaa jennu. Firaasha sii binnaayyee firaasha lamas ta'u takka sii binnaayyee. Distiillee distii waxii sii binnaa haa jennu. Istoobiillee sii binnee haaya san booda akkamitti itti fufta jireenya hangi akkamitti itti fufa? Akkamitti jechuun akkamitti jiraatu dandeessa? Akkamitti amma san sii binnee dalagaan qabdu an barataadha jettee akkamitti jiraattame? Aayidiyaan kee maal inni? Right condition absolutely. Maal godha? Asbeeza roga bitee xeefii xinnoo yoo bitee kennoo irratti isaan akkasitti warra mana kireeffatu akkasi naa hojjechisu yookiin immoo daabboo yookiin injeeraa alaa bitaa guyyaatti si'a lama si'a tokko soo nyaadhe aga biyya afuritti akkanatti jiraachuu. Maal haasawaa sun jara? Maal haasawaa jirtu irra deebiin sagalee hin dhagahamu. Maayikii raachisi xixiqqishoo keessa seentee jirtaa bar maal taate? Eshi wanti hin jedhe gaafii sirrii na gaafatte amma akki godhu amma meeshaalee bitee mi'amu fakkeenyaaf istoofi binne haa jennu istifa binne haa jennu asbeeza alaa bitaa daabboo bitaa jira bitaa waxii manatti hojjechaa ta'a akkasitti fayyadamaa. Iviniif yommootu al tokko yookiin xeefii kiiloo wayii hamma ta'e biteen achiin maal godhaa warra mana kiraatti isaan yoo al tokko na hojjetan guyyaa sadii akkas.
akkasittiin dabarsaa jechuudha. Even yoo ulfaate maa guyyaa si'a tokko si'a lama nyaataa hin amma ji'aasa. Siingalle jecha waan an si jessi galee amma namni tokko daggaffa gisee si godhe nam tokko bar daggaffa yoo si godhe daggafamteetuma haftamu achumaan bika daggaffa si jaasana tattaafattee hojii qansiraallee tokko hojjettee barachaa qaraatii illee fixaa jirtaami akkasi jiraattamu moo namni haa boorus ummatuma kadhachaa yoo akkas ta'e xiqqishootti fufaa itti guddata namni si galee kaayyoo kan kee ilaalee si gargaara sani si gaafachaa jira. Yaa dhugaa jetti. Ana amma bee ji'a sadi qofa bee maakuus singalee ji'a sadi tan singalee ji'a sadan tana yoo xumure ingala ka'achuu booda wanti gargaarsa qaba. Hayyee dhaggeeffan namni laa si gargaaru dhabamu si galee nuti carraa namaa hin gubnu nama wanni hin jennu hin ta'u maal hin jiru maakiin amala hiyyatti namni carraa mataa isaa haa yaalatu. Amma gargaariin minaamin miti namni as keessaa meebi kasi gargaaru dhaba hin dhabamu si galee nama kumsa keessaa kasi hubatu hin dhabamu kasi toobii siibitu hin dhabamu ati immoo himadhu akkaawuntii kan kee hono nama dhibba kumsa dhibba ja'a jira ati himadhu rabbitu carraan rabbitu wanti jaasi galee himadhu akkaawuntii. Ish kuma tokko shantamii sagal jaatamii afur shantamii shan afurtamii ja'a shan irrasinii deebi'a. Guys, ga accounting as jala barreessanii na jalaan gubinaati. Sirrii barreessaan jiran maakuuf koomentii jala warri koomentii maaliif sirrii barreessaan jirti? Namnis khayfii mataari. Ofii barreessaa jiru. Yookiin akkanaa goonu maakuuf namoonni fedha qaban lammii nagadha. Namoonni fedha qaban seenanii too suna dubbisanii Kono namni gargaaru barbaadan guys follow godhaati keessaan gargaarani dhumatti namni nama gargaaru dirqama asirratti mul'achuun dirqama miti warri gargaaru barbaadan gargaarani hono namni akkaawuntii isaa himataa jalatti nu anis rakkadhee jee nu hundi nu rakkatu wallahi guys biyya baqaa namni jiru hundi rakkataadha yemmuu laallate illam maal isa guys waa namni tujjaarri fedhee hunguutuuf bar duniyaan hin guutamtu duniyaan hanqafeete ol qabaattu illee hin guutamtu. Lammi baay'ee si tajaajila fooloon adeemsi keessaan si barreessaatu bilikillee hojjetu. Ati laa ijoollee feemasoota Itoophiyaa jirtan itti dhedheyaadhu lammii faan beeksisa afaanii hojjetanii isaanii hojii dhedheyaadhu beesta ta'e qalxaaffaa ta'e jechuun nama wanti faxaanyii tokko ni jiraami akkas ta'e si galee yoo dheengate beeksisa waan hojjettee jirtu hojjedhu fooloo meeqa qabdame. Kuma diidamii nama qabda yaa wanti dirqama fooloo keetii miti si galee akkaataati itti beeksisan uummataa dhiyeessituudha. Beeksisa namni fooloo zeeroo irraa ka'ee miiliyoona seena si galee miti. Dirqama fooloo minaamin miti viyuunis abdiin kuratiin ati numa dalagi abdiin muriini warri si gargaaru fedhu si haa gargaaru gargaaraan warri gargaaru barbaadan firaashaan qabu jee istoobiin qabu jee distiin qabu jee. Maal itti kabra? Kabra mootu wanta asbeezaa fadha. Asbeezaa shunkurtii, timaatim, ruuza, mokoroonii, paastaa bakka waan hedduu isa barbaachisaa jechuudha. Maana kofartan gaa'is ani bar wanta godhaan jiru. Maana kofla uummanni warri gargaaru barbaadan gargaaraan dhumatte warri amma firaasha ispoonsara irraa ta'uu barbaadan ispoonsara irraa ta'a. Warri distii manaa'uu qabaatan yoo ta'e disti haaroo manaa'uu qabaatan anaanis hunuuf finfinnee jira dhufee haa fudhatu ja'a barataadhaa bar maali boru eessa akka ga'u namni hin beeku bar dhumate warri firaashallee haaroo mana qabda yoo jiraattan aan finfinneen jiraa kootu narraa fudhadhu ja'a maqaa maakiitiin warri na jaalattan shugguxii teessa warri jaalattan yoon finfinnee dhufe warri boru dhufta buna naaf eertan faa distii kan naafi wallaahi sinigalee. Hono nuti liqii namaan nurra jira ganaa kafanu deemna guys. Liqii uummata irraa amma bayaan yoo fedhe poost sa'aatii sadii booda poostiin isin godhaa jee yoo maallaqan kafalin. Idaa ውስጥ ገብተናል እኛ እዚህ ጋር ጉዲን ጎቴ ijoolleen suudiidha.
Tisiime haafunu kana caala kam goonatti hime akkasii jechuudha. Ati ashuu walii maa hin jiraanne? Nama lamaan ta'an isaan ani immoo tarii hin mari'anna garuu mee yoo iddoo barumsaa narraa fagaachuu baate mari'anneetu waan ta'u sirreessa. Ashuun nama gaarii. Kaameeraa hojjetaa bara silkiidhaan baay'ee silkiidhaan hojjetu ture mucaan sun amma yoo kaameeraa bitti hin beeku hedduu nama hojiiti. Sigalee gaafa mana kana dhufu uummanni hundi waan takka gargaaree turre waan guddaa osoo ta'e waan maaspeezaa wayii erga sanii astiin deebine mucaan baqa fooloo illee hin qabu ture mana kana gisee dhufe fooloo 100 takkaan dhufe wallee takka naa wallisee jechuudha wallee saniin uummanni habashaa wanti godhee wallee bireedaa maal idiit godhee